Afaan Oromoo afaanota addunyaa daangaa darbanii dubbataman keessaa isa tokkodha. Dhaabbanni hiikaa Googilii afaan Oromoo fi afaan dijitaalaa akka ta'uuf hojjechaa jiru dhaabbanni Afaan Afrikaa Association 3A guyyaa kaleessaa jechuunis fulbaana 24 marii waa'ee afaan irratti fuulleeffatee fi sirna galateeffannaa dhaabbilee fi namoota milkaa'ina hojii kanaaf gumaacha godhaa jiraniif taasiseera. Sirna kana irrattis piroofeesaroonni hayyoonni afaanii barsiisonni yuunivarsiitiiwwan garaagaraa irraa dhufan bakka bu'oonni waajjiraalee garaagaraa fi hirmaattonni hedduun argamaniiru. Dhaabbanni Afaan Afrikaa Association 3A hojiiwwan afaanii garaagaraa kan hojjetu yoo ta'u keessattuu gama Googilii afaan Oromootiin hojiilee hedduu dhaabbata hojjechaa turee fi ammas hojjechaa jirudha. Kaayyoon dhaabbatichaas afaan guddisuu fi dijitaalessuu akka ta'e ibsameera. Hojii gaggeessaan dhaabbata Afaan Afrikaa 3A Abdiisaa Baancaa afaan Oromoo afaan dijitaalawaa yoo ta'u afaan qo'annoo fi qorannoo ta'a kunis faayidaa guddaa akka qabu ibsanii. Afaan giddugala qorannoof qo'annoo ta'a. Giddugala qorannoof afaan qorannoof qorannoo ta'e jechuun afaan bittaa gurgurtaa, afaan daldalaa, afaan saayinsii fi teekinooloojii fakkeenya asirra waltajjii irra haasa'amaa ture namni afaan chaayinaan beekne biyya kana yoo dhufe namni afaan biraan beekne biyya kana yoo dhufe afaan biyya isaatiin biyya kana keessatti tajaajila barbaade argachuu danda'a. Oromoon tokko yookiin immoo namni afaan Oromoo beeku biyya chaayinaa yoo dhaqe waan barbaade afaan Oromootiin haasa'ee bitatee gurgurachuu danda'a jechuun akkasuma immoo dhaabbileen idil addunyaa hedduun afaan hojii waan godhataniif gaafa san carraa hojii lammiidhaan uumuu. Dabalataanis hojii gaggeessaan kun milkaa'ina hangammaa dhaabbata Afaan Afrikaa Association argamaa jirutti gammachuu itti dhaga'ame wiirtuu miidiyaaf ibsaniiru. An sadarkaa kanatti guddinni sadarkaa kana milkaa'inni hanga kana gahu ni dhufa tasuma yaadan beeku afaan keenya dhiyeessuu afaan keenya hamma dandeenyeen tumsuu irratti xiyyeeffanne wanti nuti hamma dandeenyeen tumsuu irratti xiyyeeffanne sun sadarkaa kana milkaa'ee arguun hawaasni keenya hiriira bahee harka dhahee gammachuu addunyaa irratti dabalamne jedhee dhiichisuu isaa arguun anaaf milkaa'inni kanaa waliin jiru jechuun garuu ammoo ammallee imalli itti fufeera wantoonni hojjan galmii keenya fagoo deemuuf deemna jechuudha. Waltajjii kanarratti hayyoota haasaa godhan keessaa tokko kan ta'an Dr. Alamuu Haayilee afaan Oromoo akka hin guddannee fi akka badu hojiileen garaagaraa hojjetamaa turanis amma garuu afaan Oromoo afaan addunyaa ta'aa akka jiru ibsaniiru. Dabalanis Dr. Alamuun yeroo Googilii irratti jechoota hiiknu of eeggannoowwan godhamuu qabanis kaasaniiru. Yemmuu tiraansleetii gochaa deemtan tiraansleeshinii waan for the translation kan jedheen jiru akka faranjiin itti yaadduuf akka Oromoon itti yaaddu adda addaa yeroo darbillee kaasee jira language and thought kan jedhu jira language and culture kan jedhu jira yemmuu translate gootan faranjiin kanatti yaadu Oromootti immoo maal ta'a jedhanii itti yaaduu barbaachisaa natti fakkaata. Lammata immoo yemmuu hojjetanii mari'attanii itti deemu cimsuun gaarii natti fakkaata. Waa'ee qubeessuudhaan immoo biyya lafaa kanatti yeroo baay'inaan dubbadha. Afaan akka dubbatamutti barreeffamu hin jiru. Gargaaraan Piroofeesar Fedhasaa Taaddasaa gama isaaniitiin ammas afaan Oromoo irratti aggaammiin akka jiru shakkii qaban waltajjicha irratti ibsaniiru. Yaada furmaataan ta'a jedhanii kan yaadanis hirmaattotaaf qoodaniiru. Qorannoodhaan waa mirkaneesseef osoo hin taane ammas shakkiin qabu dubbadha. Shakkii qaban dubbachuun immoo rakkoo waan hin qabneef. Shakkii yeroo sana dubbadhu gadi ba'ee jechuudha bulee. Achi barsiisonni afaan Oromoo barsiisan mana barumsaa kutaa 11-12 keessaa gara iddoo biraatti jijjiiramuu amma jalqabanitti afaan Oromoo hafeera jedhamee ammallee xiyyeeffannee dhimma kanarratti miidiyaanis nu gargaaree waan baay'ee dubbannee duubarraa ishee dhumtii kan sooshaal saayinsii jedhamte sun iyyuu gadi baatee jechuudha. Egaa kuni anaaf dudda kutuu kan jedhutu natti mul'ata. Afaan Oromoo dudda giddu galeessa mudhii isaa yoo kutan mataa fi gara miillaa homtuu wanta argamu hin jiru. Kanaafuu nu yoo callifne eenyu dubbachuu waan hin dandeenyeef ministeerri barnootaa yookaan Oromiyaatti nuuf deebisu. Dhimma afaan Oromoo gara Oromiyaatti nuuf deebisu. Yoo nan hojjedha jedhe immoo itti gaafatamummaa fudhatee hojjechuu qabaan ala dhimmi kutaa 9-12 keessatti afaan Oromoo akka barnoota dabalataatti kennamuufaa nutti dhaga'amu ture. Piroofeesar Tashooma Sooressaanis waa'ee haala barreeffama maxxantootaa irratti yaadota ka'aa turan irratti yaada isaanii ibsaniiru. Waa'ee maxxantootaa kanarratti ammas carefully wanti nuti ilaaluu qabnu jira. Itti maxxansinu immoo haa dhiifnu. Fakkeenyaaf jecha
hin plus yaadu mee walitti fida hinii fi yaadu walitti fidaati ilaala hin nyaadu ta'a hin nyaadu yaaduun ta'uu jechuudha inni garanaa futanii yaatti dabaltu suni nyaadhaan dubbifama hin nyaadu. All Oromo vocabularies starting with Y yaadhaan kan ka'an hiika akkasii qabu jechuudha. Dictionary afaan Oromoo silkii qorraan qaba. Jechoota baay'ee asirra jira yaadhaan kan eegalanii isaan kan hunda kaasuu hin danda'amu. Kanaaf argumentii cimaa nu barbaachisa. Published article. Mine, what is the philosophy behind this? Maaltu nu jijjiirsisa isa duraarra. Yeroo hundumaa rakkoon keenya maal inni namoonni waan tokko ganama nu lafa kaa'anii isarraa gaafa jijjiiruuf deemnu evidensii jiraachuu qaba. Evidensii cimaan jechuudha. Hayyuu afaanii kan taate Dr. Halimaa Jibriil afaan Oromoo afaan manaa qofa ta'ee akka hafu godhamaa turus amma afaan barnootaa afaan miidiyaa isarra darbees hanga PhD kan ittiin baratamu ta'uusaa ibsaniiru. Akkuma beekamu afaan Oromoo afaan manaa qofa ta'e afaan alatti illee akka naasaamne ittiin akka hin baratamne afaan raadiyoo cabsaa jedhamee turetu har'a afaan barnootaa ta'e afaan miidiyaa ta'e afaan googilii ta'ee jira jechuudha. Kanaaf amma yeroo ammaa kana baay'ee kan nama gammachiisu afaanota addunyaarra jiran bebbeekamoo tarree galmaa'ee jira jechuudha afaan Oromoo. Kanaaf afaan Oromoo afaan haabadu jedhamee itti dhaadatamaa turee fi balleessuuf yaaliin guddaa haggaammiin guddaa irratti taa'aa tureerraa ka'ee har'a kana sadarkaa hanga PhD ittiin barsiifamaa jira, ittiin baratamaa jira. Har'a immoo afaan dijitaalaa akka ta'uu fi hayyoonni Oromoo har'a asitti wal geenye irratti hojjetaa jirra jechuudha. Dhimmi afaan Oromoos dhimma hunda keenyaa waan ta'eef nu hundi ittiin haa barreessinu, ittiin haa barannu, ittiin haa dubbisnu jechuun dhaamsa isaanii gama wiirtuu miidiyaatiin dabarsaniiru. Dhaamsi koo yeroo baay'ee kan hin jedhu jechuudha. Afaan Oromoo afaan dhimma Oromoo hundaa ta'uu qaba. An afaan Oromoo waan baradheef qofa miti afaan Oromoo fi dhimmamuu qabu. Inni kemistirii barates, inni afaan biraa barates, inni hin barannes namni daldala keessa jiru namni kamirrayyuu jiru dhimmi afaan Oromoo dhimma kooti, dhimma eenyummaa kooti, dhimma jiraachuu kooti jedheetu dhimma afaan Oromoo irratti hojjechuu danda'u qaba jechuudha. Fakkeenyaaf amma hayyoonni yuunivarsiitii garaagaraa irraa walitti qabamne xiiqiidhaan kan hojjechaa jiru. Sababiin isaas dhimmi afaan Oromoo dhimma hunda keenya waan ta'eef dhimma jiraachuu keenyaallee waan ta'eef sababiin isaas afaan mallattoo eenyummaa ittiin ibsatan keessaa isa tokko falaasamni keenya jiruuf jireenyi keenya duudhaaleen keenya aadaaleen keenya waan nuti qabnu hunduu eessa keessa jira afaan keessa jira afaaniin ibsama afaaniin addunyaaf illee ifooma jechuudha. Mariin bal'aanis hirmaattota waltajjicha irratti argamanii fi hayyoota garaagaraatiin waltajjicha irratti gaggeeffameera. Afaan Oromoo kan afaan teekinooloojii, afaan saayinsii, afaan addunyaa goonaa yoo jedhamu warri hiikaa afaan hiikuu kanarratti hirmaate warruma afaan Oromoo yookiin afaan Ingilishii, afaan Amaaraa barate moo namni ji'oogiraafii barate keessa jira waa'ee albuudaa, waa'ee dhagaa, waa'ee bosonaa yoo hiitan nama santu beeka. Warri baayoloojii keessa jira waa'ee biqiltuu waa'ee namaa waa lubbu qabeeyyii kana yoo hiikan akkaataa namni Ingilishii yookiin afaan Oromoo barate itti yaaduu fi akka namni sun saayinsii isaatiin itti onni hiiku namni afaan saayinsii isaan barate keessa jira. Dhumarrattis dhaabbilee fi namoota milkaa'ina hojii kanaaf gumaacha godhaniif waraqaa ragaa kennameera.